Yoo yaa harkatuni ashamaa akkam turtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota obboleeyyan kiyya jira turtuu baga jiraatanii har'aan kana waa jechuu dhufeetachuudha na of kolcha maaliif jennaan obboleeyyan kiyya namni lama yoo wal lole isinii maaltu isin galche gaaffiin kiyya kana tokko maaltu isin dakale qofa fakkeenyaaf maal akka ta'e beektanii shamarran biyya arabaa waxii keessan waxadhaa isiniin jedhee mujaan dhuguma isaatii jedhee jechuudha. Shamarran biyya arabaa kun namaan walitti naquu malee waan beektu wara isinii galee isa tokko goota gootanii isa tokko saree gootanii isa tokko ol qabdanii isa tokko gadi qabdanii raachuu fi soolan gidduu maaltu isin galche amma qo'amii. Hojii keessan hojjetadhaa obboleeyyan kiyya dhimma namaa keessaa hin baxabbaxiinaa dhimmi namaa isiniin ilaallatu. Isinii galee nama dhuunfaa lamatu wal lolee miti haa wal lolanii walaa fixanii booddee hin araaramu. Isin garuu lafa taftu gaafa sana. Isinii galee nama lama gidduu wal lolu gidduu hin seeninaa abbaan isaa wal lolu. Isinii galee raachuun Oromoodha, soolan Oromoodha. Dhageessanii nama lamaan gidduu obbolaa lamaan gidduutii seentanii hin baxabbaxiinaa. Shamarran biyya arabaa jechuudha. Dhageessanii namoonni tokko jirtu. Namoonni ajandaa barbaadaa ooltan hojii hin qabdanii ta'aa ijoollee hin beekan yeroo tokko waa'ee namaa isaati waa'ee mataa keessanii jiraadhaa. Jireenya mataa keessanii qabdu miti jireenya mataa keessanii jiraadhaa. Isinii galee sa'a 24 guutuu nama mataa gadi galagalchitanii raawwattanii hin haasa'inaa. Isinii galee jireenya dhuunfaa keessanii jiraadhaa. Raachuun mataa isaatti waan isinii godhu hin qabu. Galagaleeyyuu sidi ilaaluu oddoo isin jirtaniyyuu beeku. Fakkeenyaaf warri feemesiidha. Mindinoo feemesiin ikkoo fooloorsi isaa guddate malee nama tokko waa biraa isaatu guddatee miti. Isinii galee waanuma fooloorsiin nama kanaa guddaa ta'eef isinii galee waanuma namni kun hordoftoota guddaa qabaateef goota isinitti fakkaata. Goonni waan akkasii miti. Isinii galee goota namni jedhamu nama lafarratti seenaa tokko hojjetee lafaa qabutu goota jedhama akka beeknutti jechuudha. Oromoon tiktookii irraa fi Oromoon lafarraa adda. Isinii galee tiktookii irra kan jiru uummata ajandaa, uummata du'aa arrabsuu, uummata nama qabrii keessa jiru baasee arrabsuu. Uummata ganda nama arrabsu, uummata Oromoo fi Oromoo walitti naqu, uummata amantaatiin wal nyaataa oolu. Isinii galee garuu uummanni inni lafarraa Oromoo inni lafarraa akka kanaa miti. Dhageessanii Oromoon inni lafarraa akka kanaa miti. Wajjin nyaataa, wajjin dhugaa. Oromoo kutaa 11 oddoo tokkotti beeka Oromoon inni lafarraa. Isinii galee akkasiin asirraa kutaatiin as qoodanii achi qoodanii miti. Isinii galee nama dhuunfaa lamaan gidduu seentanii hin baxabbaxiinaa. Yeroo baxabbaxanitti immoo haadha namaa arrabsiinaa. Isinii galee haati namaa kabajamtuudha. Isinii galee haati nama kamiyyuu kabajamtuudha. Haati haadhaa gadi hin jirtu abadan. Isinii galee gaafa haadha namaa arrabsitu ati haadha kee arrabsita. Isinii galee daafii nama tokko shamarran biyya arabaa abii yeroo waa tokko ta'u shamarran biyya arabaa walitti qabee arrabsa. Isinii galee amma kana gidduutti soolan maal isinii godhamu inni sun maal isinii godha waa tokko ishee girii takkan argattani isaan gidduutti. Isinii galee waan tokko argattani afaan keessan qabattanii maaliif teessanii ilaaltani akka barbaada walaa godhani maaltu isin galche qo'a. Isinii galee xabaqaa maal isin eegduu sakanaatti eenyu isin qacarate hojii keessan hojjetattanii jireenya keessan hin jiraattanii kanatu isin baasa. Isinii galee malee jireenya nama lamaan gidduu seentanii yoo baxabbaxanii waa tokko hin argattanii. Bor jarri kun hin araaramu si jammara. Isinii galee bor jarri kun hin araaramu. Isin garuu lafa taftu yookiin raachuun misgeenaa keessan isinii galchu yookaan inni kun misgeenaa keessan isinii galchu isin gara lamaanittuu lafa taftu. Isinii galee gartuu warra kanaas lamaan keessanuu lafa taftu jechuudha. So kanaafuu
obboleeyyan kiyya biyya Arabaa jirtanii keessumattuu jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa jettanii nama na arrabsiisiina yeroo mara adabadhaa ta'a. Isinii galee hojii keessan kan deemtaniif hojjetadhaa. Waan gaarii tokko hojjedhaa. Isinii galee malee saayisii 24 tiktookii teessanii waa'ee namaa abaluutu tuqamee abaluu kana akkas ta'ee abaluu kana akkas ta'ee abaluu koo tuqamee ija koo tuqamee haacee koo lammaffaa tuqamee ሲጀመር namni waa'ee haacee beeku nama akka kanaa miti. Isinii galee haaceen fakkaattiin qabu addunyaa kanarratti haaceen tokkichatu jira. Isinii galee haaceen lama hin jiru. Nuti haacaaluu tokkitu beekna. Maybe